Kanaaf iyyuu Finfinneen kan Oromoo ta'u heerris beekaadha. Kana booda Oromoon kiiloo keessa jiraachuun bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa Oromoo ta'uun waan nu fayyadu hin qabu nuun. Mootummaan naannoo Oromiyaas bulchiinsi federaalaa Dookter Abiyyis Finfinneen kan Oromoo ta'u haa mirkaneessani. Maaliif kanaafuu kanan jedhu itti aansee kanan jedhu ABO'n yeroo poolisiin Oromiyaa fi korri bittinneessaa itti rasaasa fitee harka kennaa jirutti qaama poolisii Oromiyaa irra dhaqee korri bittinneessaa irra dhaqee baraaraa jirudha. Kanaafuu ABO'n hiikkachuu hin qabu. ABO'n gaachana uummata Oromoo waan ta'eef abdii saba Oromoo waan ta'eef qeerroon keenya itti dabalatee hidhachuu qaba malee ABO'n hiikkachuu qabu jedha. ¿Qué era?